Ashamaa akkam jirtu ilmaan Oromoo oduu amma nu ga'e isiniif dhiyeessinaam. Guyyaa dheengaddaa irraa kaasee hiriira guddaa guutuun addunyaa irratti gaggeeffameera. Dubartooliin Oromoo dhiiroliin Oromoo nuti keessanii shamara faranjii jaartolii gochuun akka dhaabbatu jedhaniiru. Shamara faranjii yeroo takkaa dhungatan ilkaan irraa bu'uuf jedhanii shamara Oromoo babbareedduu fi qaqqaalii arrabsuun akka dhaabbatu jedhaniiru. Maka balleessaan shamara Oromoo irratti deemaa jiru atattamaan akka dhaabbatu jedhaniiru. Kun ta'uu baannaan nuti tarkaanfii cimaa dhiirolii keenya irratti akka fudhannu hubachiisuu barbaanna jedhaniiru. Nuti shamarri Oromoo jaalalaan faranjii akka caalu dhibbaan dhibbatti ofitti amanna. Kanaafuu atattamaan qaamni ilaallatu furmaata hin godhu taanaan jeequmsa kana caalutu uumamuu danda'a jedhaniiru. Xumura irratti dhiirti Oromoo tokko shamara biraa fuudhee argama taanaan ammaan booddee nutis arabatti dammaramnee isin maraachina jechuun hiriira nagaa ba'anii jiru. Qindeessituun Ana Hawwaa Wallaggaa mudiira feesbuukii yookiin itti gaafatamtuu shamarraniiti. Qophiin har'aaf qabnu kana fakkaata. Hanga walitti deebinutti nagaa tura.